Nagaa nagaa akkam jirtu daawwattoota nagaa tube har'a qophii biraatii walitti deebinee irraa har'a kan isiniif dhiyeessu vocabulariiwwan ingiliffaa tokko tokkodha. Vocabulariiwwan barbaachisoo ta'u jedhamee yaadaman tokko tokko filannee keessaa isiniif dhiyeessina. Warri chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii nagaa tube'itti makamuu dandeessu. Warri video kana isinitti tole like gochuudhaan warri yaada qabaattan immoo comment jalatti waan nu barreessuudhaan egaa waliin turre jechuudha. Mee jalqabaa kaasnee haa ilaallu. Inni jalqabaa curtain jedha. Curtain jechuun gaafa jijjiirru girdoo jechuudha. Hiika kallattii isaati kun. Hiika kallattii akka galumsaatti jechoonni tokko tokko waan biraa qabaachuu danda'u. Garuu isaan amma isinii dhiyeessinu hiika kallattii isaaniitiin warra jijjiiruu dandeenyu warra ta'anidha jechuudha. Warri har'a isiniif dhiyeessinu. Curtain jechuun girdoo jechuudha. Girdoo jechuun egaa afaan oromootiin isinii galuu dhiisuu danda'a. Maggaarajaa warra jedhaman jechi girdoo jedhamu kun baay'inaan afaan oromoo kanaan waan beekamu natti hin fakkaanne. Maggaarajaa jennee isa beeknu afaan amaaraatiin isa jechuudha. Inni lammataa court jedha. Court jechuun mana murtii jechuudha. Retire soorama bahuu jechuudha. Egaa inni itti aanu tiresome dadhabsiisaa. Tiresome jechuun maal jechuudha? Dadhabsiisaa. Liberty jechuun bilisummaa jechuudha. Bilisummaa. Indigenous jechuun kan biyya keessaa jechuudha. Waan biyya keessatti qofa argamu indigenous jenna yeroo baay'ee. Indigenous jechuun kan biyya keessaa. Inspire dadammaqsuu yookaan jajjabeessuu lamaanuu ni fayyadamna jechuudha. Inspire jechuun dadammaqsuu yookaan jajjabeessuu. Inni itti aanu blame jechuun komachuu. Accuse jechuun immoo yakkuu yookaan hadheessuu. Accuse jechuun yakkuu yookaan hadheessuu. Halt jechuun dhaabuu. Egaa inni dhuma inni ta'u humanitarian jedhama. Namooma. Kabira wealth jechuun qabeenya jechuudha. Qabeenya.